jabaa irkoof sumaan qabaa waaqayyoo yaa jabaa irkoof sumaan qabaa irkoof sumaan qabaa irkoo fi barkoo ani sumaan qabaa bobbaa fi gala na tirsi dhiibaa rahmata kee jala na qubachiisi hiyyummaa fi dhibee narraa ittisi aanaa fi aanti naaf ta'i dagalee irra na aansi rakkoo takkallee yaa rabbi yaa jabaa irkoof sumaan qabaa badiin too hedduu toltuu hin himadhu galaa hin qabu na guddifadhu qananii teetirraa qooda naaf qabii harka na qabii cimsii na dhaabii waaqayyoo yaa jabaa irkoof sumaan qabaa badiin too hedduu toltuu hin himadhu galaa hin qabu na guddifadhu harki kee bal'aa natti dannabsi qananii teetiin quuqaa narraa baasi yaa rabbi yaa jabaa irkoof sumaan qabaa waaqayyoo yaa jabaa
lakkoofsumaan qaba lakkoofsumaan qaba goota keenya obboleessa keenya goota ummata Oromoo Itoophiyaafis addunyaadhaafis qabsoo guddaa inni godheen Haacaaluu silaa afaan addunyaa maraan maqaa qabaatee disna jedhaan maaliif qabsoon inni qabsaa'eef ummata Afrikaa yookaan Oromoo Itoophiyaa duwwaadhaa miti inni Malcolm X inni Martin Luther King inni namicha Hindii sana isin beetanii eenyu maqaan isaa Mahatma Gandhi tartaa sanitti warri qabsoo ummanni san qabsaa ture kan mirkaneesse artistii goota keenya Haacaaluu Hundeessaati rabbiin rahmataa godhuuf jedha